jaalalti falagoytaati yani irraa qabame ifillee qabuu dadhabe azaanallee addaan kute bu'ee ichi gubbaa gad yoo nasaaromte akkuma bu'een dagee amantiin an qabu qabatte malee abbaan kiyya si heerumuu kiyya naaf hin ayyeemu etten waa takka rakkoon qabu amantii taate qabduun qabadha gaafachuu amantii islaamaa keessaa dhiisee bee Faatimaa badduudhaan gurbaan san Rabbiin haa tolchu intala harkateen harkanne amantii isaa dhiifateen dhiifanne amantii isaatis dhabee intalaas dhabee Faatimaam turan addunyaa ol been barandaa utubaan jalaa nyaadamee jira gaafa jalaa jigu achirraa kufee mataan jala deebi'ee lubbuun isaa baatee fa na'uudhu billah rabbii keenya maganfatu anas muhammadaan jammaqaan kootiin dhiifa maqboleeyyan akkumaan jettiin annama keeysanii warra toohidaatiin assalaamu alaykum warahmatullaahi ma'al barakaatiin dubartiin fatanamuun duris numa jirti namoonni hedduun fatanaa baanin namoonni hedduunis fatanaa kufan warri fatanaa beek akkuma jirutti warra fatanaa kufe keeysa namoota garii irra inshallah ta'ala isiniif qonna Imaam al-Qurtubiin faan kitaaba isaanii at-tadhkiratu fi ahwaal al-mawta wal akhirah kitaaba juu keeysat seenaa tana gabaasanii jiran akkasuma al-Qayyim al-Jawziyyaan faan al-Jawaab al-Kaafi kuba barreessanii jiran kitaaba al-khawf min su'i al-khaatima keeysat illee wanni kun barraawee jira muazzina tokko biyya Misraa ture hedduu rabbi sodaata hedduu nama gaariidha hedduu nama taqiyyiidha yeroo hedduu isaatu azaanee gama salaataatti ummata yaama dalagaan namaa khallaalamtu jalqaba osoo hin taane booddee isiitu laalama jalqaba hanga feene tollee booddeen teenya hubaddee dalagaan teenya daaraa bubbeen fuute taatee jirti nabiin keenya fa salawaatu rabbii wa salaamu alayhi innamal a'maalu bil khawaatim jan dalagaan namaa khallaalamtuun booddeedhaanii jan dalagaa dura tollee waan gaarii daleeynee salaannee soomannee zakaa kannannee hajjii goonee boodarra waan hamtu yoo hafinnu taate dalagaa san akka waan hin jirreen nu jalaa gooti kanaaf Faatimaan hedduu nu yaachisuu qabdi hedduu itti dhimmamuu qabna itti rakkachuu qabna hirriibatti dhabuu qabna arra qaceelloo yoo qabaanne boruu teenya hin beeynu arra nagee yoo qabaanne boruu keenya hin beeynu rabbiin Faatimaanaaf isin nu haa tolchu jechaa muazzin kun biyya Masrii keessatti isaatu azaanee gama salaataan nama yaama hedduu rabbi sodaata nuura ibaadaatu irraa ifa yoo isa laalte iimaan irraa si mul'ata kana guyyaa tokko azaanuuf salaanni geekoo minaaraa gubbaa ol bahetti fooqii gubbaa gaafa ol baatu gaa nama mana lafaa keessa jiru if jala gallaaluun kee hafan qabu kuma gallaaleen intala bareedduu ajaa'ibaa takka arka inni amantiin isaa muslima intalti amantiin isaa kiristaana haa ta'u malee intala akkuma gad arkeen jaalalti falagoytaati yani irraa qabame ifillee qabuu dadhabe azaanallee addaan kute bu'ee ichi gubbaa gad akkuma bu'een dhagee mana warra intalaa seene maal barbaadda maal feeteettee gaafa intalti gaafattu siin fedhaa jeen waan kiristaana amantiillee takka hin qabnu amantiin teenya garagara maaliif na feete maal narraa feeteetten siin fuudhuu fedhe qalbii tiyya na fuutee jirta onnee tiyya na hattee jirta if dadhabeetiin dadhabeessi jala dhufe gaafachuun abbaan kiyya nama muslimaatiif nan kannu amantii garagaraa qabna waan ta'eef yoo na saaromte malee yookaan yoo amantii nan qabu qabatte malee abbaan kiyya si heerumuu kiyya naaf hin ayyeemu etten waa takka rakkoon qabu amantii taate qabduun qabadha gaafachuu amantii islaamaa keessaa dhiisee bee fana'uudhu billah Faatimaa rabbiin haa tolchu amantii gad dhiisee intala tanaa jecha amantii isaa keessaa bee gaafa amantii isaa qabatu namoonni hedduun itti gammadanii warri intalaatis gammadanii intaltinis gammaddee eegaa amantii gad dhiifte siin heerume jechuudhaan waan dhudhuganis naqanii nis dhuganii bashannananii raahaa godhanii maal jan isaa bakka tana takkaa dhaabbatee hin beekne isaa takkaa waa dhugee hin beekne isaa takkaa nyaata kanaa nyaatee hin beekne mirqaanee if wallaalee akkuma dur minaaraa gubbaa ol bahee azaanu arrallee if wallaalaa waan isaan dhiifne gombisaa manaa barandaa mana warra intalaa gubbatti ol bahee wallee azaanuuf deemaan si akkuma ol baheen barandaa utubaan jalaa nyaadamee jira gaafa jalaa jigu achirraa kufee mataan jala deebi'ee lubbuun isaa baatee fa na'uudhu billah rabbii keenya maganfanna waan akkanaarra Faatimaa badduudhaan gurbaan san intala harkateen harkanne amantii isaa dhiifateen dhiifanne amantii isaatis dhabee intalaas dhabee Faatimaam turan addunyaarraa gale arra yeroo nuti keessa jirru yeroo akkamii yeroo fitinaa keessa jirra fitinaan gaafa duris jiraachaa arrarra jirti namni gaafa duris iyyaalummaa qabaachaa arrarra iyyaalummaa qaba meeqa keenyaatu irra fatanaan akkanaa yoo nuukan namte fatanaa tana ciniinnatee bira dabruu dandeenya meeqa keenyaatu irra amantii isaa keessa gad dhaabbatee amantii isaatii jee waan jaalatu dhiisuu dandeenya if gaafachuun barbaachisaadha bakka gurbaa saniif buuftee laaltee ana osoo taate maaliin godha waan jiruuf gaafachuun barbaachisaadha nutis fatanaan akkanaa numa mudatini malee gurbaa kana caalaa bakka tana kufuu keenyaatu sodaatama rabbiin anaa isinii nu haa tiisu yaa jaallan kiyya amantiin tun amantii isiidhaan addunyaarra mataa ol qabannee jiraannu amantii borullee ittiin jannata rabbii keenya irraa kajeelluudha yoo arra amantii tana keessa osoo addunyaarra jirruu baane yoo arra amantii tana keessatti osoo addunyaarra jirruu akka tokko tattaane borichi milkiin teenya waan kajeelamaatii miti rabbiin caaqibaa teenya nu haa tolchu khaatimaa teenya nu haa tolchu sahaabota hedduu khaatimaa yaachisuu turte taabiyoota khaatimaan hedduu yaachisuu turte atbaa'u taabiin warra isaan booda dhufe hunda warra salaftoota hedduu yaachisuu turte khaatimaan salaatanii soomananiiti shakkanii ta'anii boyan
dhiiroo irra qaceelloo qabnaa boru kam keenya taana dhiiroo irra ni jirraa boru ni jirraa dhiiroo irraan tan akkanaa boru kam ta'u teenyaan hedduu isaa yaachifti duboo rabbiin khaatimaan waa tolchu jara keenya rabbiin anaas isinis warra fatanaa fi fitnaa hunda jalaa hunda jaabu rabbiin waa godhu nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jaan fitnaan addunyaa irratti an eega xiyyaa dhiisee deeme ta akkaan dhiiramiitu ta dubartii caalte numan jirree jenna fitnaan addunyaa gubbaa dhiisee biraa deeme tan dhiiramiidhuu keessatti tokkoffaa ta dubartii caaltu numan jirree jenna nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dubartiin dhiira fatanuu keessatti dhiira fatanaa kuffisuu keessatti dhiira bakka hin taane cabsuu keessatti waa hunda caaltee argamti rabbiin khaatimaan waa tolchu malee dubbiin bakka tana jajjabduudha nabiin keenya ittaqu duniyaa wattaqu nisaa aboo duniyaa sodaadha dubartii sodaadha fitnaan banii israa'el bakki jalqabarraa kaate wanti isaan ittiin xiqqaatan ittiin salphatan dubartiidha jenna nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi fitnaa warra banii israa'el jalqaba dubartii irraa kaate jenna namoota hedduudha ka dubartiin fatanaa kuffifte namoota hedduu namni dubartiin diin irraa jallifte anaaf isin rabbiin najaanu haa baasuun isiniin jaa ifeegaa wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh